Hayyoonni dippiloomaasii Ameerikaa, Iraan, Qaxarii fi Paakistaan bashannanaam haraaluu sirni qarqara ta'anii waraqaa seenaa haaraa mallatteessanii jiru. Kaleessa Switzerland Luusarni keessatti wanti deemaa ture ifa ba'ee seenaan of deebisee jira. Trump waraana guyyoota 40 kanaan doonii isaa dhabee dinagdeen isaa hudhamee doonii fi misaayilaa faarsotaatiin raafamee umarratti baqachuu filatee jira. Garuu mo'ameera jechuu waan hin feeneef waraqaa nagaa kanaa akka injifannootti uummata Ameerikaatti gurguraa jira. Ibsa waloo Qaxarii fi Paakistaan baasan gadi fageenyaan yeroo qorannuun ibsichi qabxiilee gurguddoo fi onnee peentaagoon cabsan of keessaa qaba. Icciitii isaa bal'inaan qabannee jirra. Har'aa wiixataa waxabajjii 22 2026 dhugaa dhooftuu fi seena qabeessi tokko saaqamee jira. Ji'oota afran darban keessaa waraana 28 irraa eegalee reeffi hoogganaa olaanaa Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei haala nama dinqisiisuun dhokfamee ture. Har'a addunyaan dhugaa kanaa ifatti dhageessee jirti. Reeffi hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei walakkaa waggaa guutuuf eessaa akka dhokatee ture beekamee jira. Reeffi Ali Khamenei Teeraanii hanga Iraaq Karbalaatti erga naanneeffamee booda sirni awwaalchaa isaa ni gaggeeffama jedhamee jira. Nutis dhimma kana bal'inaan isin dhageessisna. Guyyaa har'aa addunyaan dhugaa dhooftu kan saffisaa teekinooloojii waraanaa keessatti warra dhiyaa duubatti hafaa akka jiran mirkaneessuu dhageessee jirti. Kooriyaan kaabaa misaayila haaraa kan misaayila ammayyaawaa akka Tomahawk Ameerikaa waliin qixxaatu ifoomsitee jirti. Kanuma hordofuun Jaapaanii fi Yuukireen dhiphinaan dhuunfatamanii ibsa waloo baasanii jiru. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa shama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Sameen biyya Switzerland inni qabbanaawaa fi gaarreen cabbiitiin miidhagfame kaleessa dambalii siyaasaa fi wal'aansoo addunyaa isa dhumaatiif da'ooteera. Giddu galeessaatti dhiigni diinaa fi firaa yeroo dhangala'u gammoojjiin yeroo boba'u hayyoonni dippiloomaasii Ameerikaa, Iraan, Qaxarii fi Paakistaan bashannanaam haraaluu sirni qarqara ta'anii waraqaa seenaa haaraa mallatteessanii jiru. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp kaameraa warra dhiyaa fuuldura dhaabbatee waraana dhaabnee jirra injifannoo guddaa goonfannee nagaa finneerra jechuun uummata isaa gowwoomsuuf dhiphee rukutaa jira. Garuu dhugaan waraqaa luusarni kanarra jiru injifannoo osoo hin taane harka kennachuudha. Mee taphaa xiinsammuu waraanaa cidha dippiloomaasii fi injifannoo sobaa kanaa gadi fageenyaan seenaa wajjin wal simsiisnee haa ilaallu. Seenaa waraanaa dippiloomaasii addunyaa keessatti yaadarimee injifannoo fakkeessii yookaan nagaa waraqaarraa jedhamutu jira. Empaayiroonni gurguddoon yeroo waraana keessatti miidhamanii kasaaraa dinagdee fi lubbuu baachuu dadhaban salphina isaanii uummatarraa dhoksuuf jecha waraqaa nagaa mallatteessanii akka waan mo'ataniitti of faarsu. Mee seenaa Ameerikaa ofii ishee duuba deebinee haa yaadannu. Bara 1973 Ameerikaan waraana Veetnaam keessatti jilbeenfattee yeroo baatu waraqaa waliigaltee nagaa Paariis mallatteessite. Pireezidaantiin Niksan yeroo sanaa nagaa kabajaa wajjin finnee jechuun labse. Garuu waggaa lama booda Veetnaam kaabaa guutummaatti biyyattii to'atte. Ameerikaan salphattee baate. Haaluma wal fakkaatuun bara 2020 keessa Tiraamp ofuma isaatiif Dohaa Qatar keessatti Xaalibaan waliin waliigaltee nagaa mallatteesse. Xaalibaan harka kennateera jedhame garuu waggaa tokko booda Xaalibaan Kaabul to'atte. Ameerikaan qaaniidhaan xiyyaaratti rarraatee baqatte. Kaleessa Switzerland Luusarni keessatti wanti deemaa ture ifa ba'ee jira. Seenaan of deebisaa jira. Tiraamp waraana guyyoota 40 kanaan doonii isaa dhabee dinagdeen isaa hudhamee diroonii fi misaayila faarsotaatiin raafamee dhumarratti baqachuu filatee jira. Garuu mo'ameera jechuu waan hin feeneef waraqaa nagaa kanaa akka injifannootti uummata Ameerikaatti gurguraa jira. Mee ibsa waloo Qaxarii fi Paakistaan baasan gadi fageenyaan haa qorannu. Ibsichi qabxiilee gurguddoo fi onnee peentaagoon cabsan of keessaa qaba. Inni jalqabaa dhimma hulaa Hormuzii fi sarara bilbilaadha. Waliigalteen kun dooniiwwan nagaan akka qaxxaamuranii fi gareen walqunnamtii hatattamaa uumameera jira. Mee kana ija sammuutiin ilaala. Ameerikaan isheen gooftaa galaanaa ofiin jettu. Isheen humnaan hulaa Hormuz nan bana jechuun doonii waraanaa fidde sun
har'a doonii daldalaa dabarfachuuf bilbila isheetiin ajajoota eegdota warraaqsaa Iraan eeyyama gaafachuuf waliigaltee jirti. Kuni injifannoo Ameerikaati moo? Gonkumaa kuni Iraan gooftummaa hulaa Hormuz seeraan addunyaa irratti beeksisuu isheeti. Ameerikaan qawwee ishee lafa keessee eeyyama faarsootaatiif harka diriirsiti. Inni lammaffaan dhimma Libaanoosii fi Hizbullaati. Ibsicha akka jedhutti koreen waraana dhaabuu fi dhiphina hir'isuu Libaanos of keessatti hammatu dhaabbatee jira. Kuni Israa'eliif waraqaa du'aati. Israa'el Hizbullaa dhandhamamsiisaa jechuun Libaanos irratti boombii roobsaa ture. Iraan garuu Tiraampiin dirqisiiftee Libaanos guutummaatti da'oo waliigaltee kanaa jalaa akka seenu goote. Kana jechuun Ameerikaan Israa'eliif eeyyama kennite Hizbullaa rukuchiisuu hin dandeessu. Iraan osoo dachee Libaanos hin tuqin dippiloomaasiidhaan diina ishee Israa'eliin morma huutee jirti. Inni sadaffaan dhimma niwukilaraa fi uggura dinagdeeti. Waliigalteen kun guyyoota 60 keessatti waliigaltee xumuraarra ga'uuf roodmaappiin ba'ee jira jedha. Guyyaan 60 kun Iraaniif yeroo warqeeti. Tiraamp niwukilara isaanii daaraa godheera jedhus Iraan amma guyyoota 60 kana keessatti meeshaa ishee deebistee ijaarratti. Diroonota ishee baay'inaan oomishti. Yuuraaniyeemii ishee dachee jalaa dhoksiti. Gama biraatiin ammoo gareen uggura kaasuuf hojjetu dhaabbatee jira. Ameerikaan boombii roobsitee kasaartee dhumarratti uggura dinagdee ofii isheetiin keessee ofuma isheetiin kaasuuf waliigaltee jirti. Maaliif Tiraamp kasaaraa kana hundaa ofitti fudhate? Iccitiin isaa filannoo fi dinagdee Ameerikaati. Tiraamp waraana kana yoo itti fufee Iraan ulaa Hormuz guutummaatti cuftee boba'aa addunyaa dhabamsiifti gatiin inerjii samii tuqa. Uummanni Ameerikaa filannoo irratti Tiraampiin aangoorraa ni ari'a. Dabalataan xiyyaaronni F-50 fi dooniiwwan madaan Peentaagoniin dhiphisanii jiru. Tiraamp nagaa fi injifannoo fakkeessii kana uummata isaatti gurguree filannoo jalaa ba'uu barbaada. Inni maqaa isaa olfachuu barbaada. Gama Teeraaniin ammoo Mujtabaa Kaamineef jeneraalota faarsota tapha dippiloomaasii kana ofitti amanamummaa fi tasgabbiin taphachaa turan. Isaan waraqaa irratti mallatteessanii sarkii isaanii ammayyuu turturra jira. Nuti Ameerikaa hin amannu marii kana kan goonu madaalli addunyaa ittiin uumuuf jechuun dubbatu. Paakistaanii fi Qatar jidduu gala ta'uun isaaniiyyuu warri dhiyaa kophaatti dhimma kana murteessuu akka hin dandeenye mirkaneessa. Eeyyan waraqaan Switzerland hara Luusern qarqaratti mallatteeffame kun waraqaa injifannoo Ameerikaa miti. Inni galmee seenaa kan impaayirrii warra dhiyaa dhiigee dadhabee meeshaa waraanaa isaa fixatee harka faarsotaatti ittiin jilbeenfatedha. Tiraamp miidiyaatti ba'ee ani gooftaadha jechuun yoo iyyellee seenaan barreeffamaa jiru dhugaa biraati. Iraan madaallii teekinooloojii Ameerikaa obsaa fi tarsiimoo asimeetirik warfariitiin cabsitee har'a morma Tiraamp qabattee ulaa Hormuzii fi Libaanos irratti mirga abbaa biyyummaa ishee kabachiifattee jirti. Har'a wiixataa waxabajii 22 2026 dhugaa dhooftuu fi seena qabeessi tokko saaqamee jira. Ji'oota afran darban keessaa Guraandhala 28 irraa eegalee addunyaan Ameerikaan Iraaniin barbadeessiteetti jechuun yeroo dubbattu Teheraan keessatti garuu iccitiin guddaan kan onnee diinaa cabsuu fi madaalii addunyaa garagalchuu tokko dhokatee ture. Har'a addunyaan dhugaa sanaa ifatti dhageessee jirti. Fi hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei isa Ameerikaan ajjeesee jedhamee labsame sun walakkaa waggaa guutuuf iccitiin dhokatee ture. Mee tapha xiinsammuu waraanaa dhoksaa basaasummaa fi dhiibbaa dippiloomaasii kanaa haa ilaallu. Jalqaba irratti maaliif reeffi Khamenei guyyoota 110 ol yookaan ji'oota 4 ol osoo hin awwaalamin ture gaaffii jedhu haa deebisnu. Ameerikaa fi Israa'el nuti ajjeesneerra sirni isaanii burjaajeera jechuun yeroo of jechan Iraan ammoo dhoksaatti sagalee malee tarsiimoo obsaa hojiirra oolchite. Iccitiin isaa yoo Iraan yeruma sana Khamenei awwaalte uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu gara daandiitti ba'a. Yeroo sana Ameerikaan xiyyaara isheetiin uummata sana irratti boombii roobsitee dhuguggaa sanyii raawwachuu dandeessi sodaa jedhutu ture. Kanaafuu eegdonni warraaqsa Iraan reeffa sana dhoksaatti akka Peentaagoon gonkumaa tilmaamuu hin dandeenye gaarreen cabbii jalaa galchuun eeganii jiru. Reeffi Khamenei amma baafamee jira. Sababni holqa kana keessaa amma baafameef ammoo waraanni dheekkamsa seenaa jedhamu inni Ameerikaan bantee kasaaraa teekinooloojii fi dhiibbaa dinagdeetiin fashalaa'ee waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin xumurameera. Iraan Ameerikaan ulee waraanaa ishee gatteetti amma uummanni keenya sodaa malee goota isaa geggeessuu danda'a jechuun murteessiteetti. Kuni injifannoo xiinsammuu isa dhumaati. Mee amma sagantaa geggeessaa seena qabeessa kanaa haa xiinxallu. Sagantaan kun sirna awwaalchaa qofa miti. Inni agarsiisa humnaa fi tokkummaa uummataati. Adoolessa 6 Teheraan magaalaa guddittii keessatti masjiida guddicha Imaam Khomeini keessatti uummanni miiliyoona 10 ol ta'u reeffa kanatti nagaadhaama. Kuni Tiraamp ergaa qaba. Boombii keessan hoogganaa keenya ajjeesuu danda'a. Garuu onnee uummata keenya ajjeesuu hin dandeessan.
Adoolessa torbaa kibxataa ammoo magaalaa wiirtuu hayyoota amantii Shiyaa kan taate Qum keessatti sagaleen kadhannaa ni taasifama. Adoolessa 8 roobii Iraaq, Najafii fi Karbalaadha. Wanti hunda caalaa addunyaa ajaa'ibsiisu ni raawwatama. Reeffi Kaamenee daangaa ce'ee gara Iraaq ni deema. Sababiin isaas kuni affeerraa kabajaa mootummaa Iraaqii fi gosa Iraaqiini. Garuu iccitii siyaasaa guddaa qaba. Iraaq keessatti buufataaleen Ameerikaa jiru. Iraan reeffa hoogganaa ishee gara Iraaqitti erguun ishee nuti ba'a giddu galeessaa guutummaatti to'anneerra. Iraaq dirree keenya ergaa jedhu dabarsa. Kun Ameerikaadhaaf qaanii dippiloomaasiiti. Adoolessa 9 Kamisaa ammoo dhumarratti reeffichi iddoo qulqulluu akka ilaalcha warra Shiyaatti kan taate Mashaaditti deebi'ee bara baraan achitti awwaalama. Akka ilaalcha warra Shiyaatti kuni guyyaa yaadannoo du'a Imaam Zainal Abidin wajjin wal simatee godhama. Kuni miira aarsaa fi wareegamaa dhaloota haaraa keessatti bobeessa. Wanti hunda caalaa gara nama raasu garuu Kaameneen kophaa isaa wareegamuu dhabuu isaati. Guyyaa dho'insaa sana misaayilli Ameerikaa maatii isaa guutummaatti cabseera. Akka ifa ta'etti Kaamenii wajjin kanneen ajjeefaman tokko Misbaa Al-Hudaa Baaqirii soddaa isaa, 2 Bushuraa Huseen Kaamenee intala isaa, 3 Zaaraa Haddaad Adil haadha manaa hoogganaa olaanaa yeroo ammaa Mujtabaa Kaamenii, 4 Zaaraa Maammadii Kilpaayingaanii intala Alii Kaamenii kan taate dabalatee namoonni 8 guutummaatti ajjeefamanii jiru. Kuni waraana osoo hin taane duguuggaa maatiidha. Ameerikaan nuti teekinooloojiidhaan iddoo waraanaa qofa rukunnaa jechuun yeroo lallabdu dhugaan lafa jiru garuu boombiin isaanii daa'imman dubartootaa fi maatii nagaa balleessuu isaa ifatee jira. Mujtabaa Kaameneen inni amma Iraaniin hoogganaa jiru haadha manaa isaa dhabee jira. Inni dachee jala taa'ee Ameerikaa jilbeenfachiisaa yeroo ture aariin inni qabu aarii waraanaa qofa osoo hin taane aarii dhiigaa ta'uusaa agarsiisa. Walumaa galatti awwaalchi kun sirna boo'ichaa qofa miti. Inni duula dippiloomaasii fi xiinsammuu isa dhumaati. Pireezidaantiin Tiraamp namichi boombiin ajjeesee har'a waraana dadhabee waraqaa nagaa mallatteessee jira. Iraan ammoo dhiiga kafaltee cichoomina obsaan har'a madaallii addunyaa garagalchitee jirti. Addunyaan amma uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu yeroo daandiiwwan Teheraan, Najafii fi Karbalaa guutuun Tiraamp masaraa White House keessaa ija qaaniitiin akkamitti akka ilaalu haala ajaa'ibsiifannaan hordofaa jirti. Guyyaa har'aa addunyaan dhugaa dhooftu kan saffisaa teekinooloojii waraanaa keessatti warri dhiyaa duubatti hafaa akka jiran mirkaneessu tokko dhageesse. Yeroo Ameerikaan gooftummaa samii kootii jettee xiyyaara ishee dachee Faars irratti dhaabdu, fagootti immoo leencaa biraatu dammaqee dachee fi samii to'achuuf qophii xumuraa ture. Innis Kooriyaa Kaabaadha. Meeshaalee waraanaa iccitii dhiigaa fi qindoomina sadeen sibiilaa saaxilame kanaan haa ilaallu. Waraanni ammayyaawaa dirree qofa osoo hin taane mana barumsaa teekinooloojii ta'ee jira. Waggoota 2 dura yeroo waraanni Yuukireen ho'aa ture, Raashiyaan misaayilota Kooriyaa Kaabaa warra gaggabaaboo kanneen akka KN-23 fi KN-24 jedhaman dhibbaan lakkaa'aman fudhattee Yuukireen irratti roobsaa turte. Yeroo sana warri dhiyaa fi Yuukireen misaayilota kanaan tuffatanii turan. Misaayilonni Kooriyaa Kaabaa warra doofaatiin galma isaanii irraa kiiloomeetira 3 dogoggoruun samii irrattis ofumaa dha'u jechuun qoosaa turan. Garuu har'aa qoosaan sun gara boo'ichaa fi muddamaatti jijjiiramee jira. Yuukireenii fi Jaapaan ibsa waloo fi dhiphinaan guutame baasuun dhugaa kanaan ifa godhanii jiru. Misaayilonni KN-23 fi KN-24 amma Yuukireen irratti roobaa jiran warra bara 2024 sana miti. Dogoggorri isaanii inni kiiloomeetira amma gara meetira 1 hanga 5tti gadi bu'ee jira. Kana jechuun qulqullina misaayilota ammayyaawaa kanneen akka Tomahawk Ameerikaa waliin walqixxaatee jira. Akkamitti Kooriyaan Kaabaa daqiiqaa muraasa keessatti ija misaayilaa ishee akkas qaruu dandeesse? Iccitiin isaa harka Puutiin Raashiyaa keessa jira. Raashiyaan deeggarsa Kooriyaa Kaabaa misaayilaa fi rasaasaa biiliyoonaan lakkaa'amu waraana Yuukireeniif gooteef gatii kafalaa jirti. Raashiyaan teekinooloojii sirna qajeelchaa fi ittisaa dogoggoraa isaa ammayyaawaa dabarsitee Kooriyaa Kaabaaf kenniteetti. Kuni misaayila Kooriyaa Kaabaa yeroo samii keessa fiigu osoo hin dogoggorinii fi sirna jeequmsaa warra dhiyaa yookaan GPS jaamingii jala miliqee akka rukutu godha. Kuni gargaarsa qofa osoo hin taane tarsiimoo asimeetiriikii sadhumaati. Mee kana ija waraanaa Eeshiyaa baatinaa madaallu. Kooriyaan Kibbaa fi Jaapaan warri buufataalee waraanaa Ameerikaa of keessaa qaban raafama guddaa keessa seenanii jiru. Misaayilii dogoggora meetira 1 hanga 5 qabu jechuun Kim Jong Un yoo barbaade buufata waraanaa Ameerikaa Okinawa Jaapaan keessa jiru yookaan Camp Hampers Kooriyaa Kibbaa keessa jiru kallattiin galmee ajajaa yookaan kuusaa meeshaa waraanaa seentimeetiraan herregee dhaaraa gochuu danda'a jechuudha. Wanti hunda caalaa Kooriyaa Kibbaa dhiphisuu ammoo yeroodha. Kooriyaan Kibbaa misaayila Kooriyaa Kaabaa kanaan ofirraa qolachuuf sirna ittisaa ammayyaawaa LSAM-2 ijaaruuf karoorfattee jirti.
Garuu sirni kun guutummaatti xumuramee hojiitti kan galu bara 2035ttidha. Kuni waggaa 9 booda jechuudha. Kim Jong Un immoo har'a bara 2026 keessa misaayila qulqullina akkasii qabu hidhatee jira. Kuni qaawwa yeroo isa xumuraati. Yoo waraanni eegalee Kooriyaan kibbaa misaayila kana qabachuu waan hin dandeenyeef guutummaatti ni barbadoofti. Walumaa galatti dhimmi kun waraana Ameerikaa fi Iraan waliin wal fakkaata. Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti misaayila Iraanii fi diroonota isheetiin hafuura cittee teeknooloojiin ishee doolaara biiliyoonaan ijaarame yeroo salphatu dhugaa tokko barattee jirti. Gareewwan diddaa waraana dirree fayyadamanii teeknooloojii isaanii ni qaru. Akkuma Iraan, Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa irratti diroonii ishee yaaltee fooyyessite, Kooriyaan kaabaas waraana Yuukireen akka mana yaaliitti fayyadamuun misaayila ishee qarattee jirti. Addunyaan amma gara sirna haaraatti ce'aa jirti. Trump waraana baha giddu galeessaa kasaaree ulaagaa Iraaniif jilbeenfatee nagaa fakkeessi yeroo mallatteessu, Eeshiyaa baatti immoo Kooriyaan kaabaa misaayila ija qabu qabattee isee eegaa jirti. Ameerikaan gooftummaa ishee dhabdeetti. Teeknooloojii warra dhiyaa sadeen sibiilaa Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa fi Iraan dura dhaabbachuu dadhabee jira. Addunyaan amma misaayilli Kim Jong Un gaafa dha'u dacheen Eeshiyaa akkamitti akka ibiddatti makamtu ija raafamaatiin hordofaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.